Haala faate ijoollee amantuu harkattee. Keessanoo waan kanarratti gahee bahuu qabdan okee warri jala kana jirtan namni kumni 15 gidanii osoo nama biroo taateeti saba biraa taatee namni kumni 7tu faayidaa qaba kenna baay'een namalee namni tokkichi uf kennee waan kana hojjetu hin jiru lakkoofsi namicha kanaatii fi taargaan isaa poolisatti kennamuu qaba kanaan alatti birriin deebitu hin jirtu kabiroolle yoo ol bahe amma muudi manutti qabateetiin birrii barbaadaa jechuudha. Isiniif galee nuti hawaalaa miliyoona takka buusuu hin dandeenyu. Eda 300 buufne amma mokoottaa 300 biraa hin dandeenyu jechuudha. Kana irratti hundi keessa warri jala kana jirtan keessattuu warri Suudii jirtan jechuudha. Suudii keessa warri jirtan naannoo muyyattiin tun jirtu warri jirtan waan kanarra nu waliin hojjedha. Biyyiti sun biyya seera qabdu taargaa makiinaatitu jira. Daqiiqaa takkatti mucaan kun fuudhamuu danda'a. Waan kanarratti nu gargaara. Dhaabbattaniitiin nu laalinaati. Warri jirtan ergadha. Lubbuu namaati kun lubbuu namaati intala dubaraatitu karaa tare manaa baheetiin. Dubartiitu manaa bahee karaa tare dubartii irratti qoosutti jirani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Qoyini. Mashallah. Bareeduma jirtu asaadee maalattanii hin baballeessina sinin jedha. Ustaaz Mamas akkam jirtu fayyaa keessanii? Jirra ye digama TikTok sama kan bena ye mal jettame yaada mal ka abdan. Yaani kiyya ma inni beektu ni beenna biyya kana keessa amma tokko ni beenna dubbi dubbatamaadhu dhagaa jirra. Hojjetaa ture safii keenya waan karaa quba qabna waan hojjetamaa turedha sinii gala silaa waan silaa wanni kun dura ergamuu turedha beektu lookshiin nama sinii boodarra ergitan kuni dogongorri keenya ida asuma teenya dhaggeeffataa jirra walumaanuu gamuma keenya jira dogongorri maaliif nama dura dursee waan kana fuuchuu deemutti maqaan lookshiiniin bakki sun itti ergamuu qabala wanni isinii galuu qabu amma raaniyaanii fi bishaan jedhanu dhuguma kiiloomeetira 200 isin raaniyaadha bishaadha jedhamee kaa'ame miciyyoon eda wayitarratti achirratti dubbattu roozaan sun maal jettanu dhagaa jirra bishaadha jette bishaaniif raaniyaan gidduun fagoodha ni beenna warra fagoodha maaliif dhugumatti namtichi achirraa sun mushaara biraati as jettanii asii kaatanii sachoosuun dirqama waa sin barbaachisa waan ta'eedhaaf la balleeffamuu qabu deema maalaqee baduu qabu kanaafu dirqama nurra jiruudha inni kuni akka fedhe ta'uufuu siniin jechuudha kanaafu waa'ee namtichaattis hin dubbatina muzammilisi rakkina tokko sarra siin jiru rakkinni kan michiyyoo duraanii bishaan jira jedhaa turteedha rakkinni achitti achi bakki rakkoon jirtu. Me koy me Rashad ergeshin takas jette taate maallaqa naa idaadhaa je okay si idaana. Si idaana kan jiru qabu eenyu muzammilin yaa boleessa xiish. Isa jechuu qaba dirqama ka inni namtichi maallaqa kana barkan yoodiis milyoon dogongora jenne. Amma namtichi maallaqa argannaaniin dhaabatu kwamaanuma geessa namni hundinuu silas beekamaadha kun beek. Akkana. Maallaqa dirqama maallaqa ida'uun dirqama sanaan geessi maallaqni daamu hin jiru jechuun dhiisaasa kana hin danda'amu wanni kun utuma naaf isiniiti as jennee kan lafa kiiloomeetira 200 jechuun maali fagoodha beeka. La amma laa walumaa galatti hammam akka fedhellee ta'u miyyoo itti gaafatamu muzammil dhiisa biras kiyya qaale walaa roota dhiisa muzammil gaafatamu hin geessu biraa hin geenye. Inni michiyyoo erguun isarra. Michiyyoo erguun isarra eega dogongora michiyyoo dogongortee immoo dogongora michiyyoo maqaa bishaan jettee kaatee raadiyaa jette sana nutu fudhachuu qaba ka isa kan. No Roozaanis balleessitee jirti bar Roozaan. Achi dubbiin achi namtichatti namaati buuteen hin jirtu jechi jedhu afaan muzammiliiti akkamitti baya. Namtichatti quban qabinaa. Namtichatti quban qabinaa dhagaa jirra miciyyoon bishaadha jette bishaan raaniyaan hanga wal dhabu nutu beeka nutu quba qabaas keessa la. Amma waa'ee bishaatiif raayinaatiif jinniiti miti bara obboleessa kiyya maal taate. Egaa isi arabni maallaqa ofii argannaanii numa geessa ka waan dabalamuu qabu sana dabalamuu malee wanni biraa jiru. Obboleessa keenya nu obsi gisee tokko haasoo mucaa isaatu beekaa keessa haasoo. O sagaleen kiyya dhageeffata tokkoffaa asirra teettanii ebalutu akkas godhee muzammil tokkona godhee jettan muzammil waan godhe takka hin qabu obbo muzammil akka nama tokkootitti mucattii tana waan danda'u haga humna isaatiitti godheetiin hin jire isa wajji cinqamaa ture wayitii mucattiin namichi kiiloomeetirri lookishiin leet ergite walirraa fagoodha jedhee mucattiin ni kijibdaati mallaqa nyaachuu barbaaddatiiti kijibaa
jedhanii muzammil arrabsaa turanii itti dawwalee muzammil arabdichi amma sa'a kana buusi kuma shanyaatta jedhanii arabdichi muzammil nuun arrabsa jechuudha. Si galee muzammil sanirra wallolanii ittiin bilookii godhe haadha isaa arrabsee ittiin. Wanni muzammil godhuu danda'u tokkoyyuu hin jiru muzammil haga ufiitti cinqame waan godhuu danda'u kamuyyuu godheetiin jira jara keenya. Si galee mucattii achirraa lookishiina biishaa keessa jireetteetiin kiloomeetira meeqa kan walirraa fagoo jiran kijibde sanii mucattii san bira Osme yeroo akkas ta'u sanii muzammil maallaqa siidaan achuma giisi maan ja'in irra afaan nagaati yaabbolee maallaqa siidaan maallaqa gaafate namichi garteetiin inni namichi gaafate na ijoollee bira dhufe gaafate har muzammil mucattii gaafate akkana naan jedhe naan kijibdaa jettee mucattii muzammil akkam godhuu danda'are maallaqa ofii harka qabaatee kijibda yoo jettee hayyeenaan bira fidii maan ja'in wallaahi akkana Usme assalamu alaikum. Rumatu dubartii saala dhiirumaa hubata maal isaa haiman taasisu. Usme. Salam. Baba kiyya akka goonu ila jechuma lama amma lakki gurbaanna intala hin fidu jeeti bulokna godhe carraa intala argachuu qabu jennaan karaa mootummaatiin taargaan isaa jiraatti deemuudha namni waraqaa qabutti deemuudha namuu irratti hojjetu lakki namicha kana fideetiin bakki itti waliigalle biishaa miraaniyaadha maallaqa dabalataan barbaada yoo jaanuun hin kafala rakkoon qabu woma lameen kana qofa tokko dida intala dhabamsiisuu barbaada namichi lakki humna kiyyaa oli jennaan lakkoosa isaatiif taargaa lakkoosa isaas kennuudha taargaa isaa kennuudha amma nama xalayaa qabutti kennuu irratti hojjetamuudha. Maaliif nama tokko seeran alaa hojii qabamuun makiinaa saniis dhabee waggaa 24 qaba har'a seerri biyya kanaa hin jiru. Yookaan namichi mataa ofii tufuu jee muzambil ofii kadhatee intalatti kennuu danda'a jechuudha. Bilbila na ergi jeen anaafi atu waliin dubbisuu qabnaan ni fiddamoo balaaqa goonadha woo malaal laa bakki itti walii galle asiimii sawwaaqa waan mushaaraanaa dabalaa hoo jee anuu mataa kiyyaa sinirraa cufa waan achi oli Mahammad dhageeffadhu bar namichi amma nagayaa asitti namichi bar amma walumaa galatti wanni inni jedhe afaan takkitiin inni dubbate ani mucattii jedhe namicha garteetiin harkaa fuudhe san balbala itti dhahee achitti deebisee biraa deemayyuu jedhe balbala itti dhahee bakka fuudhe sanitti deebisee deema jedhe. Miki jiba achitti deebisuu hin danda'u. Yoo nama miliyoona kaffalanii deebisuu hin danda'u. Maaliif inni beekta? Mahammad dhageeffadhu usme dhagaye. Haadha baatee akkasuma ta'e kumpilima. Mushaara hin danda'u qaariyaa san seenuu hin danda'u. Ani beekaa bar inni eenyu waan ta'eef mana arabaati dubartii fuudhee baasee eessa bulcheetti deebisaa jedhee deebisuu barbaada deebisi jedhaani. Inni nuuni hidhama gissan. Deebisi jedhaani usme. Hin danda'u qaariyaa sanuu dhaquun wallaahi hin danda'amu. Akka hin dandeenye beekna bari deebisi jedhaani haa deebisu. Filima walirratti hin taphannu laala dhaggeeffadha wallaahi mucoota. Dubbiin nigdii irra jirraa bar argaa jirraa kan nigdii ta'e. La wama lama qofa jamale. Itti meeqana nuu maallaqa fe'ee No sanii miti barri. Namichi filima dalagu jira bar. Namichi filima dalagu jira bar. Dhaggeeffadha. Usme baabaa kiyya na dhaggeeffadhu. Nuyin kun waan dalannuus wal beenna. Namichi haga fedhe yoo ta'e nu daffaree osoo taargaan isaa jiru bilbilli isaa nu bira jiru intala shamaraa teenya fuudhee nu waakkachuu hin danda'u. Nama tokko wal dhabuu danda'a. Naafi ati waliin dubbisuu dandeenya takfaaya ammoo taraa takfaa taasisa jaajil jennaan hagasuma tahkiima goona fi afaan nagaa dubbisu dida warra waraqaa qabutti lakkoofsa fi taargaa isaatiif taargaa makiinaa isaatiif lakkoofsa qofaadha. Ala tulaan maal deebisa wallaahi lazim. Warri akka keessanii jamaale waraqaa san fudhattanii bakka jirtanii magaalaa jirtanii balaaqa godhuudha laal. Takka intala geessuudha sawwaaqummaa hoo maallaqni na xiqqaataa jeeba magaalaa hoo biishatti walii ganananii bakki raaniyaa ta'e haqa qabaa waan irratu san anuun hin kafalaaf. Sanii achitti waan biraa keessa hoo ta'e filmii walirratti taphannee boo'icha Oromoo fi sagalee Oromoo hoo kayaannu taate. Wallaahi gurbaan daqiiqaa takkila gurbaan sawwaaqa kun daqiiqaa takkatti deebisa wallaahi Mahammad wallaahi. Dhagaarsanii Mahammad. Mahammad dhageeffadha. Ammatti kun sa'aatii ammaa kanatti nama balbala poolisaa dhaabbatee eeguu jirutu jira. Yoo namichi kun qajeelee waan achi hin geessine taate qajeelatti poolisatti himnaa daqiiqaa 15 nutti hin fudhatu. Taargaa namichaa kenni namoo namichatu dhufa argitee? Qoy sii galee.
Abbaabdu abbaa sawwaaqa ergee qaba. Abbaa musaara kana ergee isaatu Mucaaroo dandeessi tarkaa makiinaa san sawwartee erguu dandeessi. Akkanuma wanya malee bar daqiiqaa namarraa fudhatu. Hin wajjin akkanuma wanya malee daqiiqaa fudhatu. Harganni jira iddoo adda addaatti arguu jirra. Qoy si deebisan. Nuyi amma akka Muzambilii fi Arabtichi waliin lolle lakkii na didee jira irraa fuudhuu hin danda'u jennaan karaa mootummaatiin deemudha. Laan hin danda'a bakka itti walii galleetu bakka biraatti yoo jee mushaarri irratti an akka fala. Bakka namni asiis bilbilaa jiran ijoolleen ni jirti ka poolisa deemtee wanti. Namichi biizinasa nurratti dalagachuu jira. Biizinasa nurratti dalagachuu jira. Dhageeffadhaa jiran biizinasa nurratti dalagachuu jira namichi. Mee inni dhiira. Biyya Arabaatamitti shufeerri tokko hayyama Arabaa malee dubartii mana dhaqee manaa fuudhee achitti deebisa. Deemee achitti haa deebisu yaa Muzammil achitti deebisi jedhiini. Deebisi jedhi mana Arabaatitti mee inni hidhatee jira haa deebisu. Tokkoffaa. Lammaffaa akka kaleessa galgalaa kan nutti hin dhiine jedhana dhageeffadhaa warra wal bade gumaa jegnaatiif bada. Ammatti daqiiqaa 15 qofa kennaafi daqiiqaa 15 qofa yookaan mujattii bakka fuudhetti deebisu yookaan mujattii bakka geessi jedhan geessu kun hundi didamnaani lakkoofsa taargaa bichaa poolisa kennaa jirana namni eegutti jira itti kennina ofirraa dabarsanii kennitaniisi. Muzammilii waamaa kan murteessaanisa araba kana harkaa Muzambil dura yeroo taqqanu waama tamboota keessaa ba'a. Taargaan kun asirra jira taargaan makiinaa isin galee namninis ka poolisiinis ijoolleen ni Galatoome maakii tanya Muzambil hoggata akka nuu fida. Hoggumata akka nuu fida. Laa karaa beenutti deemnamu. Sawwaaqni humna mucaa eenyu maqaan isaa Muzammil dhagahu didee humna isaa caala teemi waliin hiisisnee miciyyoon Itoophiyaa galti haa deemtu. Indee bakka adumatti malee maallaqa qarshii takka. Bas inde akkamitti filima nurratti dalaganu nama kuma 15 irratti shufeerri tokkichi filima nurratti dalaga. Jara keenya sawwaaqni nama fe'u jirra nama waraqaa hin qabne fe'u jirra huduudaa ol fe'u jirra takkaa nama fuudhee nuti deem beeku. Carraan nuti hayyamni isa gaafa humna keetii oliimi sidi deemi ergaa sidi taargan nu bira jira namoo ijoollee muqiimatti waraqaa kennuudha lakkoofsa isaa bilbila isaa nutti asaa kennu. Umate. Agi yoo dandeesse keessan na ergi mee targaa isaa kana. Jamaale warra akka keessan horiya. Haa gaafannuti. Hooyaa bara nama asiinis nama nagaafataa jiru jira. Akka Muzambil gaafadha. Namni ani bar nama nagaafachuu jiru laala balbala poolisaa afoo argartan ilaal nama nagaafachuu jiru jira bar. Muzambiliin ol deebi'an. Muzambiliin irraa daqiiqaa 15 fayyama nurraa nuuf hixa. Yaa. Bakka bilbila naa ergi jennaan bilbila isaatu naan erge. Yamani Muzammil Yama guys. Muzammil ababa wal darbiti kootu. Muzambil as jala yoo jiraatte hayyama laali humna keetii ol taanan Oromoo mucaan lakkoofsa isaan kenni taargaa isaan kunoo viidiyoorra ni jira. Warra biishaa jiru warra taa'eef jiru warra raaniyaa jiru namuu bakka jiru waa jira haadha balaa karaa gabaabaa Muzammil amma qaalisi silkiina irraa kaasu bulook na godhee jira jeemi bulook ilmoo namaa qabatee bulook godhuu hin danda'u waan ta'eef poolisii dhaggeeffadhaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فاتح مالتي. Mujattii kaneen sagalgalaa shufeerri fuudhee achi buutee dhabamsiisee jedhan. Taargaa makiinii chanan qabaan. Kalaas poolisa nu dawalchiisa. Okay, koya. Mucaallee fuudhee ofirraa bilooku godhee jira. Nagasa jalee jiraatte obbo Isaanuu waami. Koominitiin hadhaaf nuun taane yoomi funuun ta'u hadha. Ada museo amak. Oi bilbilaan jira fi obsaanin bilbilaan. Museo amati. Muzeeni ona bicha qabsiisaa jedhe hin qabsiifna rakkoon qabu. Wallahi taargaan hin qabaan. Yeroon ni fe'atu. Yeroon ni maal jeesanii musee fida. Taargaa isaan hin qabaan. Hoo qalameer kaabaatee karkarroon kabuutee jira mucaan. Dhageessanii. Dua bakattee qalameer kaafaan qalameer irraa baafnaan akaafaan karkarroo bu'uudha kun.
يا ربي قبضة مبي كون دندامو الى فتار غنجرو واتقو تو نندس مجا والله يرون فيها تلقى بدا الى فيديو سني بنو Kan ada foto ha wanti gosi drama. جيفتي كو يرون فيها تسنين جري فيديو ورابن نيدا كروي Jimbo maal nu godha? شكيتشولا يرون فيها تارغاسا Muzammil silkiin kaasu guys. خلاص ايه مزمل سلكين كامنه مجدد انا يوم ما دلتنو مكي Kaas osoo hin ta'in silkiin isaa online hin jiru yaamaan jiru. ارجع خلاص اونلاين انجرو وام مزمل سلكي مو بيرو تكون ادولي لا لا فتا اذا مزملين اذا مزمل كدري نمشي كان اودين اوجي داجي يوم مكانه نمشي قبسينه نمشي مزمل تو اوجي تشولندا سونيس المورموتي مزمل واماتي مالو يجنه مزمل قرارا دبسنه والله نمشي قبسينه تارغاسا قبنا اني جينا Akkasi qoyaa garuu saan akkanatti kun naa saan kutaa jira. Gaasaa kinoo amma iyyuu ijoolleen iyyuu erguutti jirti keessaa nanaaf iyyuu taargaa sagalee galgala. مزملين لكم كسبوا سوبر مان Biraan biraa argitan argitanii taargaan ni jira. Minam باقا ثانك ماكي تارغان هندكن نبي راجرا يوبر وبزيدا دولن كينيا وبزيدا دي هارغا قا بوده برته انا جرا Yalla yee muzammil live jira. نموني كوم نيكولا جا لا كيسا توكوتونا فين مانا كلا فولو كودا voice less سيتون سغالي غافرا كوت كون اكاونتي كون كان يولي اكاتيتي سغالي تنتولا بنددا اني غدا مو بي دقيقه تكنا دبس دندت نما ولسكن نمسيسا سيدا ولو ايه نما واجرا بوليس اجرون دقيقه تكنا دبس نما ولسكن نمسيسا ما هذا بعد لك انجل كا موزي No, jechuun nama sanii wasi qunnamsiisa. Nama wasi qunnamsiisu malee jarjaraa fi miti bar. Jarjaraa fi miti. Nama wasi qunnamsiisa. ما هو في قول لك دارك تيجي ولا تيجي والله يا جرنا كانوا اول فكره ما يمكن دقيقه تك ديمون دندس رواد كل دقيقه تك سوسون دند والله صبا إلا دبي سوبا جتشوي يوغا بيليولي سوبا جنوا وما تكو سوبا جنوا ندو بادو قالن سوبا يتشورا إتان كم إذا قال كلا أنو مجتين كنا جندا فيتي أدبا فنو جريك غابينو le توزين دوته أتانا غابا نمنوانا كورين جلوكرو نانغابا كراف سوبا يتشورا كسرنا Seergeera moo beelaa kota daarekti. Laa kota daarekti seergeera. غابينا مودي إسين كومنتي إسين باريستانو Laa kota daarekti Era mira que se seergeera. lo gachitani. Wa abra que se galle wala gatitef. Di fama. Sabar ugaran jan. Allahu alam. Rabbi tuberka. Bishikunu. Sila wala anjir. Mube waa soba jechuunis dogoggoraa garuu amma mucaa dubbiftaniituma yeroo matatti mucaa dubbiftaniituma Ommu sera ile manu na basi ya wanofi. Muzammil ni dhufe guys. Oye, salam alaikum. Miyuuti godhi yeroo tokko. Miyuti ranjiru. Allahu akbar. Hayyee ililii takka darbime ililii ni qabdaa. Ililii yoo qabaatte ililii takka darbi please. Ililii ni qabdaa yookiin lakkoofsa lama barreessi. Lakkoofsa lama naa barreessime please. Hundi lakkoofsa lama barreessa. Saa rakkoo keessa namni lubbuun namaa lama nama harkatti lubbuu namaa akkatti qabne keenya muddamaa jirullee hundi lakkoofsa lama barreessa argitanii. maa kibar wanne ta'e samma kijibanii arabta shakkiti deebisa jaan kun kijiba waan kijibaati dhageeffadhu waan kana loohan targama makiinaa fajiru amma daqiiqaa ammaa kana keessatti arabta shakkisa suun danda'u wallahi laazim. Ada baatee waan amma macarrashaa irra naan jettee miira keessa dhagalchitee kaate uummatatti dubbattu. Dhaggeeffadha. Na guddisi makii. Obbola kaadhaatti bakka makiin hin qabin. Maki ko brana kai me aduma
Mee Qoy ana sirreessa qoy. Ada baate garuu baru. mee muzammil dhufee jaanii Ada baate kan barbaadaa tiru banne ada baate. Muzammili miti feek akkaawuntiidhaan ulaalee jira dhiisi. Community Ethiopia embassy jala jira guutuu nuu fidaa godha. Ammuma targaa qabna waa hunda qabna nama kii jira argarta. Targaa guutuun jira. Wallahi ni ambasadarattis. Gastira ko tojo. Lakkoofsa miyuuti qabadhuutti himi. Lakkoofsa inni tuqu miyuuti qabadhuutti himi dafi. Ijoollee keenya jala akka Usmeetiif Muzammil jala dabsaa dhimmicha irratti kenna. Muzammil. Maala haasa'u jirtan mee na barsiisa. Dhimma saniifin olii gaffii ture. Maa Muzammil namicha fudhatee badee jenne mee warra beektan barsiisaa Muzammiliin. Okay, daqiiqa. Targaa namichaa Muzammil barsiisaa. Qooyi Mubaarak. Dhagayi. Akka amma haasayaa jirtutti targaa namtichaa hin qabnaa hambaasii achi jirtutti maarree ta'a jettaniimi. Anzor isin jalaa jedhaan namticha wajjin gartee haasa'utti ture. Sa'atii ammaa irraa ka'ee feetan hambaasii miti. Abbaa hambaasii bakka inni du'ee kaasaa barbaachisaa an keessaa zor jedha. Garuu mootuyyuu akka nama tokkootitti osoo gartee Muzammil maal taate maal inni deebite hin jedhin maaltu asirraa hudduu isin bansiisa. dhaggeeffadhu akkasii miti ilaali. Dura maaltu jira ni beektaa? No, dhagayi, dogongorri guddaan isin qabdan dhaggeeffadha. Waa takka siima, maakii qoy, dhaggeeffadha. Tokkoffaa irratti Usmee bee Muzammiliin rakkoodha qabdanii dhiifamata. Rakkoo qabdan rakkoo guddoo wal tartanii deemaa jiru rakkoo guddoo qabdan. Si wajjin haasa'an jirru muyitiin irraa godhadha boo. Muyitiin irraa godhadha. Dhaggeeffadha. Furmaata waan kanaa fiduuf lafaa jirra. Wallaahi wabillaahi jechuu osoo namichi kuni qabame Muzammil illee biyyuma kana keessatti biyyeen isa nyaatti. Dhaggeeffadhu. Tokkoffaa irratti namichi kuni dalagaa wajjin qabame obboleessa isaa beeka Muzammil. Obboleessi isaa Muzammil sirkii isaa hin beeka. Siigale Muzammili majala deemanii gaafa obboleessa isaa kana qadiyaa itti murteessanii jiran arabbichi kunillee zariin isaa Muzammilii qabatti. Siigale Habibi ankutee jira sa'aatii ammaa irraan bootaa jiru jijjiiradhee jira. Miyyoo asbaasi ayyoo Muzammil. Mahammad qoy rabbi jedhi Mahammad daqiiqa takka qoy. Usmee obboleessa kiyya Muzammil qoy. Usmee obboleessa kiyya Muzammil waa si gaafadha. Lubbuun tun lubbuu namaati. Namichi kuni geema nurratti taphataa jira. Siigalee tokkoffaa ati kaleessa galgala rabbiin dhugaa irraa kan rabane waliin dalagnaa namichi saahiba kiyyaa waan takka rakkoon qabu ijoollee waliin unkaan ijoollee waliin jiraamu jettiin siin jennaan akka nama isa keessa isaa beekutti ijoollee waliin ka jiru sanii seenii jetteen akka nama faamilii isaa beekutitti. Tokko jedhu lammaffaa hadda siyyuu sibilooke intala dubaraa hanga hammaatitti dhiira bira jirti olii gadiin zoorutti jira namichi kun. Boru mujattiin tun gaafa waa taate nu hunda irraa namni hin bu'u. Siigalee nu hunda irraa. Gatii kana ta'eefi namicha jalaa goriiti. Laal namicha jalaa goriiti gallakkisiiti. Poolisatti dawwalanii namichi poolisaan haa fuudhamu mucattiin illee poolisaan haa fuudhamtu. Tole ayyee akkana goona. Siif rakkataa jirra malee namichaaf rakkataan jirru situ dhiiga kennaa bar. Daqiiqa ayyee akkas naaf rakkattanii min galatoomaa dhufaa. Ani akka asirraa gabbu